jaalalaafi kabaja goota qabsaa gameessa abbaa qeerroo abbaa qabsoo abbaa nageenya abbaa dimokiraasii abbaa walqixxummaa Jawaar Mohammad Jalaa kabaja qabaniin taa'uu didanii jiran jechuudha. Isuma ijaan arguunu waan guddoodha jechuudha. Sagalee guddoo kunuunfaa afurtoon kaatanii jedhu. Abbaa isaanii abbaa qabsoo abbaa tarsiimoo abbaa imaammata irraa qabanii arragaa guyyaa addaati guyyaa yeroo jalqabaatiif ka keenyattis hin taane egaa shirrii mootummaa Itoophiyaatii fi qaba adda addaatiin sagantaan sun odoon milkaa'in hafee arragaa biyya Jarman magaalaa Nuurenberg irratti qeerroo Nuurenberg wajjin jechuudha hawaasa Oromoo biyya Jarman biyyoota garaagaraa irraa dhufan wajjin Terata ya kak? Si, salam mau itu. Umanita, ega ka kundi jalala, kabaja jawari kabani. Iddoo keessan taphataa walii iddoo kennaa sagantaa akka jalqabu. Egaa uummanni keenya akkanatti bahee bakka jiru buqqa'ee isa simachaa jira. Agni zaaree qanuu የተለየ ነው አልጸጸትም የሚል መጽሐፍ በሚመረቅበት እምብርት ወይም ደግሞ በመካከለኛው አውሮፓ በጀርመን በኑረንበርግ ከተማ እየተመረቀ ነው። እንግዲህ የትግሉ አባት ወጥቶ የቄሮ ወጣቶች የኦሮሞ ማህበረሰብም እንደዚህ የተለያዩ ቤተሰቦች እንግዲህ ለሱ ያለውን ክብር ፍቅር እና ዝናውን ሲገልጹ እንደዚህ ነው።
wanno tani keessummaan dadhabee kanaaf godhan dirqe maal nun jedhe jechuudha yeroo agartee nuti haala filannoo dubbii keenya maqsalla jide kanaaf warri suguliitti uffatanii nama lamnoo sadii wanta fuula kan dura kaamera dura godhati gootan banaa haa ta'u hundi keessan goota qabadhaa hin jechuu qaban dhiibamatti warri uffata suguliitti uffatan nama hedduu maqsalla barbaachisu suguliitiin achirra madame waan jiruuf kun bakka dalagaa keessatti iddoo asii kana qabadhaa ijoollee ammoota madaraa keessa dura qaba madaraa keessa daa'ima fuula dura dura garan saba ila warra dhaabbataniif warri mana nuu kireesse nama dhaabbate hiyyaaf mana keessaa jalaa jiru ta'a Goda nun komatina yoo iddoo hin qabanne nama hin baafnaa jechaa jiru namni hin ittinne nu dhagahaadha Egaa akkuma hawaasni Oromoo biyya Jarman bakka jiru akkamitti ta'ee hayyuu isaanii goota qabsaa gameessa kitaaba isaa hundaa biyya kan jalqabaa eebbisiisuudhaaf har'a uummanni keenya akkanatti bahee bakka jiru buqqa'ee isa simachaa jira. Egaa hawaasni Oromoo Neezerlaand Amsterdam jechuu Paaris jechuudha akkasuma Manchesteris bifuma kanaan qophaa'anii akkuma keenya kanatti simachuu qabanii kitaabni kun kitaaba seena qabeessa kitaaba galtee seenaa isaatii fi akkasumas bahii qabsoo Oromoos akkasumas Itoophiyaa sirna baankii hanga taankiidha sirna TPLF yookaan ammoo IADEG buqqisuu keessatti hoggansa olaanaa ta'uudhaan gahee leencaa kan taphachaa ture obbo Jawaar Mohaammed har'as tarsiimoon imammanni haaroonis inni jira nuti itti beeynaa jira egaa akkanatti har'as nutis baanee isa simachaa jirra gawween garmaamu tola jedhanii kunoo har'a kan keessummeessaa jiru jechuudha. Ani Sa'ad Ismail Yusuf Jarman magaalaa Nuurenberg irraa jechuudha. Egaa har'a istuudiyoo fudhannee jirra. Istuudiyoon keenya kana fakkaata. Baga jiraattanii egaa Jawaar haasawa ajaa'ibaa haasawa boombii fakkaatu ni taasisa jedhamee hawwiidhaan eeggamaa jira. Kana fakkaata. Abbaan keessan, abbaan qeerroo, abbaan Oromoo, obbo Jawaar Mohaammed har'as biyya Jarman magaalaa Nuurenbergitti argamee jira. Egaa gaaf galatoomaa turis hundi keessan dhiyaattu jalqabas Jarman irraa eegalee Jarman nuti takka mataa ol qabachiisnee malee saafachiisnee hin beeknu fakkeenya keenya kana godhachuudhaan egaa isinis biyyoota biraarraa hawaasni keenya jirtan Awurooppaa, Noort Ameerikaa, Awurooppaa biyyoota garaagaraa jechuudha. Welcome akkuma kanatti simachuudhaan congratulation jettanii kitaaba barnoota hedduu qabu gartee kitaaba seena qabeessa ta'e dhugaa dubbachuudhaaf kitaaba kana
dubbisuudhaaf hawwiidhaan eegaatti jira hundi keenya jechuudha. Hanga amma nu bira yuun jennu jechuudha. Kanaaf irraa eegalee kitaaba kana Awurooppaa keessatti biyya Jarman irraa eegalee Faransaay, Neezerlaand, Norwee, Swiidin, Itaalii, Awustiriyaa akkasumas biyyoota garaagaraa keessatti argachuu ni dandeessu jechuudha. Kana fakkaataa gaa sagantaan tartiibaan dhawwataan deemaa hayyichi kennaa irra qabsaan kenna leencichi kenna kan bookkisudha jechuudha. Hawaasa bal'aa, hawaasa kabaja qabu, hawaasa Oromoo biyya Jarman galatoomaa isin jechaa kan biyyoota biraarraa dhuftanii arran gidduutti argamtan dhugaa dubbachuuf Faransaay irraa nama daangaa Faransaay daangaa Jarman jiraatu as dhufee jira. Awustiriyaa irraa biyyoota Itaalii biyyoota akka gartee Pooland fa'aarraa hawaasni keenya hedduutu nu keessatti argama. Baga dhuftanii galatoomaa jaalala kabaja goota keessan qabsaa'aa Oromoo hoogganaa qabsoo Oromoo kan ta'e Jawaar Mohaammed akkanatti simattanii kitaaba isaa hin gaabbu jedhu eebbisiisuudhaaf akkanatti wal jettanii galatoomaa isin jechuudha. Itim. Keessummeessaan keessanarraa an Sa'ad Ismail Yusuf biyya Jarman magaalaa Nuurambarg irraa jechuudha. Egaa Jawaar Oromoodhaaf qaaliidha. Oromoodhaaf biyya Itoophiyaatiif nageenyaaf, dimokiraasiidhaaf, walqixxummaadhaaf, tokkummaa Afrikaa fi gaanfa Afrikaatiif nama kaayoo akeeka tarsiimoo fi imaammata gahaa itti qabuu fi akkasumas hayyuu itti amanu jechuudha.